Nagaan isiniif haa ta'u, akkam jirtu hordoftoota yuutuubii chaanaalii koo. Barnootni fayyaa ani irratti isin barsiisu dhaabbachuu yookiin ka'uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa fi furmaanni isaa maali kan jedhu irratti waliin baranna jechuudha. Kana dura barnoota fayyaa waa'ee qorichaa faayigiraa akkasumas immoo durbummaan maalii kan jedhu akkasumas nyaatota walqunnamtii saalaatiif si'eessoo ta'an yookiin immoo nyaatota akkamii yoo nyaanne qaamni saalaa dhiiraa tokko guddachuu yookiin jabaachuu danda'a kan jedhuu fi wantoota jaalallee keenya wajjiniin akka jaalala sirriitti ijaarruuf yookiin immoo jaalalleen keenya akka sirriitti nu jaalattuuf maal gochuu qabna kan jedhu fi wantoota fayyaadha wal qabatan baay'ee isaati irratti viidiyoo isiniif hojjedheera. Yuutuubii kana keessa seenuudhaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Barnoonni irra nuti waliin barannu dhaabbachuu yookiin ka'uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa fi furmaanni isaa maalii kan jedhudha. Namni baay'een karaa keessattiin gaaffii kana nu gaafataniiti kan jiran jechuudha. Dhaabbachuu dadhabuun qaama saalaa dhiiraa rakkoo walqunnamtii saalaa keessatti beekamaa fi yaaddoo dhiirota baay'eeti jechuudha. Rakkoon kun jira kan jedhamu irra deddeebiidhaan yoo namni tokko yookiin dhiirri tokko osoo walqunnamtii saalaa raawwachuu barbaadu qaamni saalaa isaa dhaabbachuu fi yookiin ka'uu fi yoo dide yookiin jidduutti immoo ka'ee yoo laafedha jechuudha. Namni dhiirri tokko jaalallee isaa wajjin wal argee walqunnamtii saalaa raawwachuudhaaf yaadee garuu qaamni saalaa isaa yeroo ka'uu dadhabu yookiin immoo ka'ee raawwatee yeroo walqunnamtii saalaa raawwachuuf ka'utti yoo deebi'ee laafu ta'e rakkoon isaa maalidha yookiin immoo akkamittiin waan kanarraa furmaata argachuu dandeenya kan jedhu irratti jechuudha. Sirriitti kan waliin ilaallu haalli yookiin makaanizimiin qaamni saalaa ittiin dhaabbatu yoo namni tokko walqunnamtii saalaa gochuudhaaf yookiin raawwachuudhaaf barbaade sammuu isaa ajajee ujummooleen dhiigaa qaama saalaa dhiiraa dirri isaanii diriiruudhaan yookiin ballachuudhaan akka dhiigan guutaman godha jechuudha. Kuni qaamni saalaa dhiiraa akka dhaabbatu godha jechuudha. Ujummooleen dhiigaa diriiruudhaan dhiigni gara qaama saalaa saniitti yaa'uudhaan gaafa fedhii qabaachuusaa sammuu isaa sana ajajee qaamni sun akka ka'u yookiin diriiruu taasisa jechuudha. Sababoonni qaamni saalaa dhiiraa tokko akka hin kaane godhan maal fa'aadha? Yookiin ammoo maalirraa kaananii erga ka'ee booda kan deebi'ee laafuu danda'u kan jedhu yeroo waliin ilaallu inni jalqabaa umuriidhaan deemudha. Kun waan beekamaadha. Namni tokko dhiirri tokko yeroo umuriidhaan deeme ta'e qaamni saalaa dhiiraa isaa yeroo ka'uu hin danda'u yookiin deebi'ee erga ka'ee booda deebi'ee ciisuu danda'a jechuudha. Kun akka walii galaatitti umuriidhaan deemuun qaamni saalaa dhiiraa tokko osoo hin ka'iin hafuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa lammaffaan dargaggeessiwwan tokko irratti yookiin immoo nama umuriidhaan ga'eessa ta'ee jiru irratti maaliif akka ka'uu dhiisuu danda'a yookiin immoo ka'eetoo deebi'ee rafuu maaf danda'a kan jedhu irratti yoo ilaallu inni tokko dhibeewwan adda addaa qabaachuudha namni sun jechuudha. Namni tokko yoo dhibee sukkaaraa qabaate rakkoon kun xaxaawwan dhibee sukkaaraa garaagaraa booda fidan keessaa isa tokkodha. Keessattuu yoo hammi sukkaaraa dhiiga keessaa haalaan sirriitti to'atamuu baate yookiin namoonni dhibee sukkaaraa qaban yookiin dhiibbaa dhiigaa qaban qaamni saalaa isaanii akka hin kaane godha jechuudha. Inni kan biraa ol ka'uu dhiibbaa dhiigaatii fi yoo rakkoon kana yeroo yaalamuu baannerree qaamni saalaa dhiiraa sun ka'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Akka jalqaba jennetti qaamni saalaa dhiiraa tokko ka'uu kan danda'u ujummooleen dhiigaa diriiruudhaan dhiigni gara qaama saalaa saniitti yeroo yaa'udha jedhama. Namni immoo dhiibbaa dhiigaa qabu tokko kana yeroo fedhiidhaaf kan hawwutti qaamni saalaa dhiiraa sun ka'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Sababni isaa ujummooleen dhiigaa sun diriiruu dhiisuu malu waan ta'eef kanadha. Tokko nama dhibee sukkaaraa qabu, inni kan biraa ol ka'uu dhiibbaa dhiigaati. Inni afuraffaa immoo dhibee onnee fi rakkoo ujummoolee dhiigaatiin. Ujummoolee dhiigaatiin yookiin dhibee onnee namoota qaban fakkeenyaaf dhiphachuu ujummoolee dhiigaa ol ka'uu kiloolestiriinii qaama keessaa fa'aadha.
Inni shanaffaan qorichoota tokko tokko fakkeenyaaf qoricha dhiibbaa dhiigaa ol kaa'amee kennamu jechuudha. Qorichoonni dhiibbaa dhiigatiif kennamu tokko tokko qaamni saalaa dhiiraa sun akka hin kaane gochuu danda'a jechuudha. Rakkootiin sammuu kanneen akka miira cubbuu namatti dhaga'amu, sodaa jaalalleef qaban, dhiphinaa fi yaaddoo garmalee ta'e qabaachuu, ilaalcha gadaanaa ta'e ofiif qabaachuu, sodaa saala faallaa qabaachuu, seenaa yookiin muuxannoo badaa ta'e walqunnamtii saalaa irratti kanaan dura qabaachuudha. Inni kun rakkooleen xiinsammuu kun namoota baay'ee mudachuu danda'a jechuudha. Keessattuu dhiirota kanaan dura dubara bira hin gahin ta'e yookiin dhiira dubara wajjin walqunnamtii saalaa raawwatee hin beekne irratti sababa rakkoo xiinsammuutiin qaamni saalaa dhiiraa sun akka hin kaane ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf dubara san sodaachuu namoonni yookiin dhiironni baay'ee dubara akka malee sodaatan rakkoon kun isaan mudachuu danda'a jechuudha. Yeroo dubara san argan baay'ee sodaachuudhaan kan ka'e yeroo sodaa san keessa galanitti immoo qaamni saalaa sun osoo ittiin ka'in hafuu danda'a yookiin immoo ka'ee deebi'ee ciisuu danda'a jechuudha. Kanaaf sodaa qabaachuudha. Yookiin immoo cubbuudha jedhanii waan akkanaa gochuun miira cubbuutii jedhanii sammuu ofii amansiisuun rakkoo kanaaf nama mudachuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa rakkoo hariiroo jidduu jirudha. Jaalallee san lamaan gidduu hariiroo jiru. Dubarri suniif dhiirri sun seenaa baay'ee jibbisiisaa waliin ta'e waliin qabu yoo ta'e yookiin immoo dubarri sun dhiira isa wajjiniin hariiroon ishiin qabdu baay'ee badaadha yoo ta'e rakkoo ka'uu dhiisuu qaama saalaa dhiiraa san mudachuu danda'a jechuudha. Inni kan biraa rakkoo hirribaa qabaachuudha. Hirriba gahaa rafuu dhiisuun miidhaa kanaaf nama saaxiluu danda'a. Hagas maraa parsantii guddaas ta'uu baatu waan xiqqaadhaaf nama miidhuu danda'a jechuudha. Ulfaatina garmalee ta'e qabaachuu namni qaamni isaa akka malee ulfaataa ta'e yookiin qaamaan guddaa ta'e yookiin furdina akka malee qabu tokko rakkoon ka'uu qaama saalaa isaa sun isa mudachuu danda'a. Sochii qaamaa gochuu dhiisuu yoo sochii qaamaa hin goone ta'e mudachuus ni danda'a. Tamboo aarsuu fi adaadawwan biroo qabaachuu, alkoolii baay'isanii dhuguu, dhibee fi rakkoolee narviidhaan wal qabate fakkeenyaaf miidhaa ispaanaal koordii fa'aa yeroo namni qabu tokko miidhaan yookiin ka'uu dadhabuu qaamni saalaa isaa ka'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Qaamni saalaa dhiiraa tokko wantoota akka namoota tamboo baay'ee akka malee aarsuudhaan araada adda addaa qaban akkasumas alkoolii baay'inaan dhuguun miidhaa mataa isaa ni qabaata. Dhibee fi rakkoolee narviidhaan wal qabatu isaan kana ni taasisa. Karaa biraatiin alkoolii dhuguun qaamni saalaa dhiiraa tokko akka kaasuuf ni gorfama yeroo jedhamu ni dubbatama. Inni kun hin gorfamu jechuudha. Miibii alkooliiwwan saniif si'eessuu danda'an jiraachuu danda'u garuu alkoolii baay'inaan dhuguun qaamni saalaa dhiiraa tokko akka hin kaane gochuu ni danda'a jechuudha. Alkoolii baay'inaan dhuguun namni tokko sammuu ofii to'achuu hin danda'u. Qaamni isaa kan biraatuyyuu hojiin ala waan ta'uuf qaamni saalaa sammuu ka'uu dhiisuu mala jechuudha. Dhibee paariinoosii jedhamu kan dulluma keessa dhufu fa'aa qabaachuu isaan kana kana nama mudate jechuudha. Rakkooleen rakkoo kana wal qabatanii dhufan maal fa'aadha kan jedhudha. Ka'uu dadhabuun qaama saalaa dhiiraa tokkoon erga rakkoon kun nama mudate booda kanaan wal qabatee immoo rakkoo akkamiitu mudachuu danda'a kan jedhuu fi hariiroon jaalalleewwanii yookiin abbaan manaa fi haadha manaa gidduu jiru akka jeeqamu gochuu danda'a jechuudha. Hariiroon isaan lamaan gidduu jiru jeeqamuu danda'a. Ofitti amanamummaa dhabuun dabaluu danda'a jechuudha. Dhiirri dubara bira ga'uu erga ga'ee booda walqunnamtii saalaa raawwachuu dadhabe yookiin qaamni saalaa isaa ka'uu dadhabeef tokko ofitti amanamummaa dhabaa dubara biraa wajjin deebi'ee hariiroo uumuullee hin danda'u jechuudha. Dubara isa wajjinis hariiroo inni qabu gadi bu'aa deema. Bakka of tuffachuun akka gadaantummaatti of ilaaluu danda'a. Jireenyi walqunnamtii saalaatiif gammachuu dhabuu danda'a. Fuudha malee hafuu danda'a jechuudha. Dhiironni akkanaa osoo fuudhin carraan hafuu isaanii bal'aa ta'uu danda'a jechuudha.
Kanaaf inni kan biraa immoo akkamittiin of gargaaruu dandeenya? Rakkoo kanaaf akka hin saaxilamneef maal gochuu qabna? Rakkoo kanaaf rakkoon ka'uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa tokko waan furmaata salphaa argatudha jechuudha. Akka waan guddaatti ilaalamuu qabuyyuu miti. Fakkeenyaaf namoota dhukkuba sukkaaraa fi onnee dhibee narbii adda addaa fi yookiin dhiibbaa dhiigaa qabanirraa kan hafe rakkoo xiinsammuuti. Baay'inaan nama baay'ee kan mudatu rakkoon xiinsammuu yeroodhuma saniif ta'uu danda'a malee erga dhiirri suni dubara san bira ga'ee dubara biraa wajjiniin yookiin dubara isa wajjiniin guyyaa tokko qaamni saalaasaa keetoo walqunnamtii saalaa raawwate yoo ta'e san booda itti deebi'uu hin danda'u jechuudha. Yoo kanaan dura dhiirri tokko dubara bira hin geenye ta'e yookiin dubara baay'ee sodaata yoo ta'e waan rakkoo xiinsammuutiin wal qabatee waan akkasii isa ta'uu danda'a. Garuu erga tokko isaa raawwatee booda san booda waan akkanaa isa hin mudatu jechuudha. Dhukkuboota kaasnirraa kan hafe isaan kun agas maraa dhiibbaa waan uumanii miti jechuudha. Akka waliigalaatti akkamittiin of gargaaruu dandeenya? Rakkoon kun nu saaxilate akkamittiin irraa of ittisuu dandeenya yookiin immoo ofirraa balleessuu dandeenya kan jedhuu fi inni jalqabaa sochii qaamaa walitti fufiinsa gochuudha. Sochii qaamaa walitti fufiinsan gaafa godhanii baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jabeenya namaaf kenna. Sun immoo qaama saalaa dhiiraa sana irratti dhiibbaa uumaa jechuudha. Inni tokko kanadha. Inni lammaffaan nyaata madaalawaa nyaachuun sanyiin kormaa akka baay'atuuf illee namoonni sun fedhii walqunnamtii saalaatiif qaburree akka baay'ee dabalu ni taasisa jechuudha. Nyaata madaalawaa nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni rakkoo xiinsammuu sababa rakkoo xiinsammuutiin qaamni saalaa isaanii ka'uu dadhabee fi hariiroo isaan jaalallee isaanii wajjiniin qabu baay'ee dabaluu danda'uu qabaa. Sodaachuu hin qaban jechuudha. Guutumaan guututti yoo kan sodaa qabaatan ta'e yookiin dubara jaalallee isaanii baay'ee sodaatan ta'e wanni akkanaa kun isaan mudachuu danda'a. Kanaaf sodaachuu hin qabanii irra deddeebi'anii yeroo hunda keessattuu dubara isa wajjiniin sa'aatii dheeraa mana tokko keessa wajjin turuu jaalallee isaanii isa wajjiniin jechuudha. Sa'aatii dheeraa yeroo turan ta'e adaduma keessa rakkinni xiinsammuusaa sun yookiin sodaasaa sun irraa baduu danda'a. Kanaaf yeroo dheeraaf waliin turuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Araadawwan garaagaraa fayyadamuu dhiisuu, araada kanneen akka tamboo jalqaba jennee isaanii fayyadamuu dhiisuu, namoonni dhibee sukkaaraa qaban yaalaa fi hordoffii godhamuu cimsuudha jechuudha. Dhibee sukkaaraa namni qabu mana yaalaa deemeeti waan kanaaf ilaalame qoricha kanaaf barbaachisu fudhachuu danda'uu qaba jechuudha. Dhiphina sammuu fi yaaddoo hamaa ta'e hir'isuudha. Rakkoo xiinsammuu akka jalqaba jennee san jechuudha. Dhiphina sammuu fi yaaddoo hamaa ta'e irraa of hir'isuu yeroo dubara tokko wajjiniin wal bira ga'anii booda rakkoon akkanaa akka nama hin mudanneef jalqaba dubara isa wajjiniin bashannanuu, sammuu ofii firii gochuu, shaaworii adda addaa fudhachuun gaafa firii ta'anii yeroo dheeraa mana keessa akkasittiin turan adaduma keessa qaamni saalaa isaa diriiruu danda'a jechuudha. Tamboo aarsuu dhiisuu yookiin nama aarsurraallee fagaachuun murteessaadha jechuudha. Ulfaatina qaamaa guddaa ta'e qabna yoo ta'e hir'isuu danda'uu qabna. Ispoortii hojjechuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Alkoolii dhuguu dhiisuu yookiin xiqqeessanii dhuguunis baay'ee barbaachisaadha. Rakkoo hariiroo jiru furuu fi ofitti amanamummaa godhachuun kanaan duras wanti ati itti naman hin danda'amne hin jiru waan ta'eef sodaa keessa keenya jiru balleessuu yookiin xiqqeessuudha. Namoota rakkoo xiinsammuu qabanii kan hariiroo dubara isa wajjiniin baay'ee hin qabne yookiin immoo sodaan isaanitti dhaga'ame yookiin akka cubbuutti yaadan yoo jiraatan ta'e inni kun ka'uu dhiisuu qaama saalaa sanatti wal qabata. Qaamni saalaa isaa ka'uu dadhaba jechuudha. Kanaaf immoo wanti hin danda'amne hin jiru jechuun sammuu ofiitti himuudha. Kun uumaa waaqayyootis jedhanii sammuu ofiis amansiisanii erga gaa'ela godhatanii boodas ta'uu akkasittiin of amansiisanii dubara san bira ga'uun murteessaadha jechuudha. Sammuu ofii amansiisuudha. Akkasuma immoo yoo kanarra darbee kanarra baay'ee wantoota amma jalqaba furmaata isaa isinii kaasne kana ofuma waan gochuu dandeenyudha. Yoo kanarra darbees immoo hin danda'amne ta'e mana yaalaa dhaqanii ilaalamuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Rakkoon kun yoo irra deddeebiidhaan nama mudata ta'ee fi
Ofii keenyaaf gargaarsa manatti ofii godhamuun yoo fooyya'uu dide ta'e mana yaalaa deemuun ogeessa fayyaa mariisisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yaalii rakkoo kanaas sababa rakkoo kanaa fidee irratti hundaa'uu danda'a jechuudha. Yoo rakkoolee xiinsammuu ta'e ogeessa fayyaatiin yookiin gargaarsa ogeessa xiinsammuutiin barbaachisa jechuudha. Gorsa isaanii fudhachuutu barbaachisa. Qorichoonni kennamanis ni jiranii. Fakkeenyaaf qorichi akka Vaayigiraa ni kennama jechuudha. Kanaaf qorichoonni kunniin garuu sirnaan kan hin fayyadamnee fi ajaja ogeessaa malee kan hin fayyadamamnu yoo ta'e miidhaa adda addaa geessisuu danda'a jechuudha. Waa'ee qorichaa Vaayigiraa miidhaa isaa fi namoota akkamitti fayyadamuu qaba kan jedhu viidiyoon isiniif hojjedhe ni jira waan ta'eef kana gaditti yuutuubii kanarra achirraa dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha. Namoota akkamitti qoricha kana fudhachuu hin qabne kan jedhu qoricha Vaayigiraa namoonni fudhachuu hin qabne. Qorichi Vaayigiraa fudhachuudhaaf jalqabumaayyuu mana yaalaa deemanii ilaalamuu danda'uu qaban jechuudha. Namoonni baay'een qaamni saalaa isaanii ka'uu dadhabuudhaan kan ka'e yookiin immoo erga ka'ee boodas fedhii walqunnamtii isaanii dheeressuudhaaf jecha qoricha Vaayigiraa ni fayyadamu jechuudha. Garuu qorichi Vaayigiraan dhiibbaa baay'ee qabaata. Rakkoo haga nama sana ajjeesuu lubbuu isaa darbuutti irra geessisuu danda'a jechuudha. Namoota dhukkuboota akka onnee qaban irratti miidhaa qaba jechuudha. Namoota akkamiitu qoricha kana fudhachuu akka hin qabne qorichoota Vaayigiraa namoonni fudhachuu hin qabne namoonni dhibee onnee tiruu kalee hir'ina dhiigaa fi kanneen kana qaban fudhachuu hin qaban jechuudha. Namoota dhibee onnee fa'aa qabanii gaafa akkasumatti qoricha kana fuudhanii fayyadamanii miidhaa adda addaa ofirraa kan geessisu ta'a jechuudha. Barnoonni fayyaa irratti waliin baranne waa'ee ka'uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa fi furmaanni isaa maali kan jedhudha jechuudha. Waa'ee kanaan wal qabates ta'e barnoota fayyaadhaan wal qabatee gaaffii qabdan karaa koomentiitiinis ta'e karaa keessatti nuuf barreessuu dandeessu. Fayyaa taadhaa YouTube chaanaalii kiyya sabiskiraayib godhaa.